Anjoollee si duratti jiraasa ishee yara qabu qaba. Yaa no hayyamee naa kennite yookaan miti godhadha. Galatooma dalagaa deemu waan jedhuufi. Galatooma baay'ee nama gaddisiisa. Mana keetti laayifoota banu yeroo hedduu dubartiin arrabsina dubartiin tuqina walii galaatti dhiirallee arrabsamuun isarra jiru. Bakka lubbuu kana garuu baay'ee hamilee nama cabsaa nama guddaa dhabnee jechuudha. Mucaatiin tun safuun cabsitu bareedduudha. Ani yeroo hedduu garuu isiin hordofu amma viidiyoo isii wata laalu baay'ee hamilee na cabsi jechuudha. Please dubartiin nama jaalalaan miidhamee nama biyya kana sponsora godhee nama ganamee nama hedduu keessa nama jiru bada keessa tareedha garuu ofin ajjeefne namni nabe kun nabeeka asirratti nama ansafuu cabsu jechuudha. Namni nabe kun nabeeka. Imrishaan haa galatamu Imrishaa Ziyaad Ziyishun jechuudha. Sabboona Culullee Dr. Khalil nama hedduu tu'an nabeekan nagorsan beetanii nagorsanii na deebisan jechuudha. Galatooma warra nagorsitan safuun cabsiin warra naan jettan galatooma osuma amala kiyya beetan ofitti kaman nama xansitan jechuudha. Kanaaf yoo dandeettan nama gorsa garuu komantii jala deemtanii hamilee nama hin cabsina. Okay? Kanuma jedha galatooma wal gorfadha please ilmaan Oromoo. Hamilee nama hin cabsina. Namni maal jiruun isaa keessa maal deema akka jiru hin beeytanii jechuudha. Please komantii jala nama sayyoo jibbitan blog godha bakka. Mana namaa san hin deemina komantii jala hin taa'ina. Because gadda isii caalaa amma warra komantii jala isii arrabsee seenaa hin dagatamee dalagan jechuudha. Kanaaf rabbi rahmataa godhuuf please ofii ajjeesina. Kotta Oromoo fi madda rakkina keessan. Galatooma wal qarqara. Seenaa kee quba qabnaa baga du'arraa oolte ammallee ofin ajjeesinii sammuu kee keessaa qeeshee. Hin ajjeesu. Boorci kiyya laala. Galatooma. Boorci kiyya maatii jira. Hayyee jazakallah. Assalaamu alaikum. Galatooma isin cuftu. Jaalalaaf jettanii ofin ajjeesinaa dhirti biraa yoo deemee dhiira biraa argattanii please dubarteenna ofin ajjeesinaa. Hayyee galatooma. Assalaamu alaikum. Carraa kanaan arsittiin bu'ini qooyi carraa kanaan taphallee gaafa ji'a sagalii qabnaa. Kuno Imrisha si himatee nurraan fi manuma kana keessatti tapha qabna ishii hayyee inshallah postu godika hayyee ziyyuun hin badde bar ziyyuun eessa deeme hin beeku garuu galatooma ilmaan Oromoo itti fufaa nama biraa galchan hayyee sitti ma keessaa sitti hayyee jazakallah assalamu alaikum alaikum salaam Jatti mama jettu tunaa seeme culullee dura si dirree siinaa ta'e jechuudha wal qabaa. Eenyuun kakkaasa Daga masih kini dubbadhu Culullee. Mama dubbadhu mamadha mammee moo. Wanti jettu tunaa dubbatu koo Cululleen dubbatan rakkoon. Jaabsi salaamu alaikum. Walumaa qabee. Ani garuu wanti jedhu qabu ammatti kana baay'ee jaaladha baay'ee hordofa. Miidiyaa kanallee baay'ee tokko jedhu qabu. Ani dammoo giraana galee onna baasii rabbii jedhii wanni isin jedheef dammoo. Lugamu sitti muufatamu bakka annan laala annan hordofa keessa kootu na dadhabee dhugumaan maallaa wallaahi laasi ana na fakkaatti maaliif yoo jette intalti jechuun takka bakka. Boyni ashiro maamiti miira keessan gariin wanti godhamu jiru obsuudhuma wanti godhamu guddaa namni hundi akkana yaadu obsaa wanti gootan hin jiru. Ila mee waan tokko yaa Ogaashiti ila amma mee wallahi jaalalli yoo bifa qabaate isii fakkaata isa fakkaata. Jatti wallahi namummaa qabdi. Mujattiin bar aniin kuni haalli isii sunatti toluu dhabuu danda'a. Gin mujattiin nama ofitti amanu bar obboleessoo. Baay'ee ofitti amanti bar waa ofitti amanti bichaa hojjetti. Sigale nama baay'ee ofitti amanuu fi nama bakka waan godhuu qabdutti amante hojjettudha. Namni akkanaa kun bar dhaloota fakkeenyadha. Mujattiin tuni nama rakkoo baay'ee dabarse ani jettee isin himte. Sigalami gaafa bakka guddaa geette immoo boru dhaloota kana barsiisuu dandeetti. Akkamitti akka rakkoo dabarse akkamitti akka jireenya injifatte shamarranuu barsiisuu dandeetti. Intani dubbadhu katti aanu. Alaa jaabsi irraa bu'aa gara kaameera keessa seenee dhiifama wajjin. Baay'ee tokkollee dalagaa ture yommuu dhufamu bakka miidiyaa muluu waa'ee siyaasaa. Gazaa seenee sarumaaf siraawwachuuf an dhugaan seene wallahi laazim. Garuu alhamdulillah rabbil alamin jechuun tara malee kanaa fi walli dubbadhu jiru bakka yeroo biraatti galatooma.
baay'ee garaan nyaatti nama jaalala keessatti gahee guddaa qabudha mucoon tun. Kanaaf kan mucayyoo kana haa ta'u isin ijoolleen teenna warri haftan irraa of qusadhaa madaalaa bakka deemtan bakka dhayitan keessatti an eessa jiraa uf laala uf duuba milladha uf dura milladha. Eno itaan pisman kan itaan lupa daga kawasan nanti. Anak itana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha. Warra sultan mo jolle bra. Sagaleen keen jira. Nama jena warra dubbata. Jira sagaleen keen jira. Anillee baay'ee dubbachuun fedhu. Sagaleen kee jira adda shabakaan xiqqoo nama dhalaa kukkuta mu'attee duutee fi biyyeen sittaa salphattu. Awwanni jechuu barbaade dubbattanii tanii gorsallee baay'ee gorsitanii galatooma ulfaadha shamarran kennoo kadhaganillee dhaganii walumaa galattuumaa mee fi imrishaanu sirri gorsitanii jamaalis jechuun. Amma duras warri yaadatta yoo jiraatte Oromoon nama ajjeesisiisaa jira. Tokkoffaa an sirriitti hordofa boonii tana amma dura booniin gadi baatee viidiyoo wajjattee boottee Oromoo boochiftanii wallahi dhugaa jirtu boochisee jira Oromoon boochisee mucattiin tuni gad baatee boottee Oromoo maal isin godhe jettee maxxansiteen jirtu kana dura mee namni argin hin jirtanii maxxansitee jirti boottee uummatuma Oromoo kanatu nama ajjeesisiisaa jira. Mee viidiyoo du'a ishii nu garsiisi jedhanii maal godhanii barreessanii si jala deemanii du'aa wal jaalataa ilmi namaa yoo isin balleesse dhiifama jettee gad baatee amma duras viidiyoo tokko daladde wallahi boottee jirti mucattiin tun. Jaalala keessattis ta'ee koomentiinis ta'ee an kan jedhu inni guddaan yaa akki nabzee keessanitti hin fiigina. Wallahi nabzee keessanitti hin fiigina. An hedduu garaana nyaate mucattiin hedduu hordofallee. Wallahi amma durallee ilmi namaa kun boochisee mucattii tan. Dhiiga boottee Oromoo narraa goraa jireenya kiyya haa jiraadhu jettee hii jettee boottee viidiyoo daladdee turte. Mucattiin tun namni ajjeesisiise ummatuma Oromoo kana dhibbaan dhibbatti. Jaalala jaalallee an namni gizee du'aan mallee dabalataan akka gaafii natti ta'u kan uummanni walitti hin buune sababa du'uuf erga du'aa jiraate yoo hime yoo namni kun wallahi dhugama jirtu bar namni deemuu barbaada nama booda jechuu shamara ta'ee walaa dhiira ta'ee waan jiru addaan nu baasaati akka namni walitti hin buune akka namni hin seene antanuma dubbadha dubbii baay'ee dubbatee jira namni addaan baasaa waan du'aa fi jirtan san viidiyoo erga waraabuun keessan hin oolle jechuu barbaadan wallahi dhugaan jirtu tana shamarran ta'e ammoo of eeggadha jaalallee hagan ma jedhaan Anu biqiltuu lulu orang jirtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada ibsatatille waan kan ila waan tokko mi isin ta'imal ila asirratti ka amma nu asirratti dhufni haasayaa jirru kun isiisan deebisnaa miti bar ani ko Oromoon ajandaa jaalatti Oromoon akkana jedha Oromoo ajandaa jaallatuun kun beekamaan haqa garuu immoo ajandaan bakki itti ajandaa godhatanii fi bakki dhiisan garagara gaafa lubbuun namaa du'e nama dabare dhiisanii kaafe san barsiisuuf dubbatuun dirqama. Ijoolleen hedduun bifa kanaan miidhaman bifa kanaan rakkoo ofirraan gahan bifa kanaan du'aa jiru bifa kanaan waan hin taane keessa seenaa jiru. Nama hafe kana waa itti himuuf namni kun waan hin taane kanarraa yoo deebi'e karaa sirrii yoo qabatee jiraate akka jiraachuu danda'u haa beekuuf gaafa waa argine du'aan akka jamaali an kiyya sin himaa jira malee kana biraas hin himaa jiru. Tarii namni hedduun yaada kana qabu ka ajandaaf deemus jira. Garuu ajandaa bichaa miti gaafa lubbuun namaa badu ajandaa bichaa hin jedhina. Warri hafe shamarran hafan yeroo hedduu ni dogongora keessas jiru waa baradhaa waa argaa bitaaf mirga keessaa laalaa yoo hojjettanii itti fufii biqiltuu. Ayya galatoma wallahi ani doboonii fana manne inuma saayii duute maal taate yeroon jedhan tokko inuma namanne gammaatti jechuudha garuu hunda isaanii jechuudha irratti banatee wama mucoo tanaa dubbataa garuu mucoon tun baay'ee tokko garaana nyaatti nin jaalladhaa bakka qoosaa isin taphattuu fi yootiin jaalala abbaa mana ofiitii qabdu lakka Oromoo Oroo sinnan tuqinaa jettu wallahi baay'ee tokko garaana nyaatti amantaa yoo walillee hin taane baay'ee tokko baqanii hordofaanin jaalladhaa maaliif mucoon tun fakkeenya taati fakkeenya akkam yoo jenne yoo baqa jireenyaallee yoo waa hundaallee hunduma isaa akka irraa barran hin beekne jennee yaadna garuu rabbiin biyyaan sitti alaaffatu jenna Oromooti wallahi warri irraa suuraa si iskiriishooti godhaa wootiin viidiyoo gaddaa irratti yootiin tokko namaa bagaduute ka jedhu baay'eetu jira la
obboleeyyan tiyyaa amantaan keenya tokkos yoo hin taane du'a namaa waliin jaallannu wallaahi kaminis taanaan rakkoo nama sanii furii malee har'a mucoon tun utuu hin deemin wallaahi dhiifama hiriyoonni koo jettee bara waan isinitti balleessellee jedhaa dubbattee turte rabbiin taalaaffisuun jenna obboleeyyan tiyyaa pilees keessaaf warri biyya arabaa warri ansi jaalladhe warri keessaaf kushiina arabaa keessa teeytanii wallaahi mucoo tanarra fakkeenya isin haa ta'u feetu biyya haa jiraattu har'a isin biyya jirti garuu waan isin garuu boqotteef hin beeynu of eegaa warri shamaraa jaalladhe jettee nama argite hin jaallatin naatee jettee waan argiten hordofin kun garuu nuuf fakkeenya haa ta'u mucoo garuu nama nagarraatti wallaa amanuu dhabee hagamma yooma takka illee irraa hin daliine baqqaayi dhugaa garuu viidiyoo isii takka qofa gareera jechuudha dasiin baqqaayi hiriyoonni kiyyallee naga hannaa tura jettu qofa arge garuu namanne miidiyaa hundinuu laayivii hundinuu mucoo tanaa dubbata garuu rabbiin nu haa teessu lubbuun tun bara akkuma baqqaayi akka nyaataatti ilaallamtuu miti bara duunaan hin deebinu asalan garuu lubbuun teenya tun dabarraan har'aati wallaahi gaafii badaa qabda jechuudha garuu waan isin deemteef hin beeknu obboleeyyan tiyya bilis amma mucoon takka maal jetti laayivii banatti anis du'aaf deema guyyaan nagahee jira jetti du'a tana qalbii seetanii way wallaahi baay'ee tokko rifadhe obboleeyyan tiyya ani kana booda waan jedhullee hin qabu si rabbitti haa laaffisu obboleeyyan tiyya garuu fakkeenya nuuf haa taatu koomentii yootiin kofilchaa yootiin waan onnee nama cabsu yootiin nama jala deemtaniin baaresina duuti tun garuu isin naqqabdi inshaallah wallaahi akka qoosaatiin Boleh jira ini shakitu. Wayye salaam alaikum jechaatiin aswaanii namoonni hedduun yaada kiyyaa tuttuqanii dudubbatanii jiranii. Wallaahi wanti gariin dhugaa namatti fakkaatu. Hammam tokko haga bira geettee ija kan keetiin gartutti haga amanuu dhabdu si taasisa. Wallaahi hundaafuyyuu beeytanii lubbuun tun akka qaldetti miti kafaatu. Waa malee lubbuu ofii kana hin wareegne mucattiin tun. Waa malee hin wareegamne jaalalaanis ta'u wayim dammoo koomentii namni jala deemee itti barreessuunis mataan isii bakka yaada abdii addunyaa irraa muruunis ta'u waa malee addunyaa irraa lubbuu hin bararre. Mucattiin tun dhugama akkuma jettanii tana dura viidiyoo wayii jaarsa nama guddaa laga bishaan lufuu fi jaarsa nama guddaa du'aa gahe rabbiin afaan simbuusin jedhan abaarsi isaanii ni fuudhamaa jedhanii sodaatan. Jaarsa fidanii abaarsisa mucayyoo tana maal isin godhee jettee gabbaatee boottee dubbatti. Itti aansee warroonni koomentii ama viidiyoo isiin duraan hin gadhiiftu osoo jala deemtanii ilaaltanii si guba bakka maaliif jireenya waliititti naaf uummanni kun maaf waliif gachiisee hin rafne bakka namni tokko jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu hin danda'u isintu jireenya murteessaa fi nama dhiba wallaa yaali addunyaa kanarratti akka itti jiraatan hundaafuyyuu fakkeenya isiniif haa taatu mucayyoon tun lubbuu keessan akkuma argitanitti hin waraagina yookaan jettee namaa koomentii baay'atee fi koomentii ilaaltanii jettee namaa jaalalli maafuyyuu haga wareegamtan wanti isin geessin jiru. Dhiirti haadhatee akka jala sagal yoo tokko deemu tokkotu dhufu dubartiinis akkasuma. Bakka maaltuyyuu lubbuu keessa wareeguu isin geessi warri shamaraa yeroo hunda kadu orma shamaraati koriroo. Wallaahi nama dhiba carraa nama birootiif kenne. Talash ni mona dubbadhu. Jame hundi keessanoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyyan dhaga'ama? Jiran. Maal si fakkaata jame haalli jireenyaa kun hin ulfaata beektee yeroo tokko dhimmi mucayyoo kanarra gaafa duuba deebitee yaaddu namni hundi akka tokko yaadu malee si galee waanuma fedhillee yoo ta'e wanta
caalaa namatti aanu hin jiru beektaa waanuma fedhe soo ta'e sii galee lubbuu fi caalaa wanti namatti aanu hin jiru murtoo kana fudhachuun isii ani akka natti fakkaatutti nama uf caalaa nama dabarsitee waan amante wayii natti fakkaata sii galee kanaaf akkasitti darbu bifa kanaan uf caalaa dabarsanii nama amanuun booddee akka kana nama irraan ga'a gaariin ta'u kanaaf wanti hunduu otoo gabaabbinumaan ta'e gaariidha natti fakkaata sii galee kanaaf walumaa galatti inni darbeera mucayyoon darbiteerti biyyeen seetti haa salphatu warri kana booda dhufu garuu waan kanarraa waan baay'ee baratuu qaba. Akka saba kanaatti amantiidhaan wanti adda qoodamu jiru namni kamuu namuma sii galee namni kamuu namuma jaalatee miti namni murtoo akka kanaa ka ofirratti fudhatu gaafa wanti humna isaatii olii wayii isa mudatu waan akkanaatti deema malee lafaa kee waan xiqqoo tokko murtee akkanaa hin fudhata jedhanii murteessuun namatti ulfaata akka kootti jechuudha sii galee. Kanaafi wanti akka kanaa kun immoo yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufee jira akka saba kanaatti jechuudha akka saba Oromoo kanaatti waan mucayyoo kana qofaan jalqabee miti sii galee kanaan dura mucayyoo wayii akkasitti bakkee akkasitti akkasuf goote sababa jaalala ebaluu wayii akkasuf goote miidhama namarraa dhufu wanni kun hunduu sii galee jaalalas ta'uu danda'a waan biraallee ta'uu danda'a. Garuu miidhama ilma namaatirraa dhufu beektee miidhaan ilma namaatirraa dhufu sadarkaa kana akka nama geessu garuu simatu eeyyama simatu carraa kana nama sanii laata wanti tokko obsitee gaafa bira dabarse boru guyyaa biraati sii galee wanti san caalu dhufuu danda'a wanti akka obsa ga'u hin jiru beektaa akka ilaalcha kootti akka yaada kootti jechuudha sii galee kanaaf har'a wanti ati bira hin darbu jettee sadarkaa ofii keetii ol dabarsitee yaaddu tokko si mudachuu danda'a garuu ciccitee waansa yoo dabarsite atillee bu'aa obsaa hin beeyta sii galee jamse bu'aan obsaa waan xiqqaadhaa miti sii galee namni obsee waan guddaa waan humna isaatii ol jedhee yaadu tokko bira gaafa darbu wanti inni argatu waan obsa san caalaa madaalamuu hin dandeenye argata beeyte sii galee maaliif obsa booda bal'inatu jira jedha akka amantii keenyatti illee hin beeyta obsa booda bal'inatu jira sii galee kanaaf namoonni baay'een akkanatti fakkaatutti gaggabaabsee dhaamsa kanaan martinuu ni moona. Obsi waan guddaadha wanti dhaamu walumaa galatti obsa barachuu waan guddaadha waan kam irrattu obsa barachuu waan guddaadha jedha isinitti dheeresse dhiifama galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Dhaggeeffadhaa jedhan ila Jamaaloo xiqqoo dhaamsa qabaa dhaggeeffadhaa namni gariin yoo dhugaa itti himan hin jaalatu. Hundi keessan dhaggeeffadhaa. Warri jaala kana jirtan hundi keessan dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa dubartiin gaafa gadi baatee miidiyaa kana gubbatti adaba dhabdee akka gaarii baddee yookaan immoo uummata kana waan tabshiishessaa fooloo jettanii baalagummaa safuu fi amantaa keessallee jirre as gubbatti hojjetan ija nama meeqaatu natti bu'aa laala. Ija nama meeqaatu laala ulamaa as ilaala qeessis ilaala beekas ilaala wallaalas ilaala. Xiqqaa guddaan hundinuu rabbi si haakitu citii deemu. Huguruun gahin siin jedha hundi isa ammati jabaa seetaa miti kaappikaatiin daaraaf gootee waan argite gandaa fi ganda wal dirtee amantaa namaatiin kaan arrabsu kaan gandaa fi ganda arrabsu kijiba akkana kaan isa nama meeqatu hundi isaa ammatanaan takka malee hundi keessan booddeen keessan karaan kanuma rabbiin asirraa isin haa xaragu warra gandaa fi ganda wal nyaachisu warra sheeka xiqqeessu as gubbatti warra qeesii namaa xiqqeessu warra ganda namaa xiqqeessu warra amantaa namaa xiqqeessu warra kaanii kaan arrabsu. Adaba dhabeetti galata dhabdeetiin kaanii kaan waan biyyaa baateef wallaaltee as gubbatti adaba dhabdee haala fixattee xiqqaa guddaa osoo hin jenne ilma namaa guutuu. Yenta salphattu dhaggeeffadhaan isinii hima. Ila namni dura du'uun duratti yookaan duuti karaa keenya rakkoon qabu kuni ganama lallabeef rabbiin qadara. Dhaggeeffadhaa maal balleessee dura aniin kun ija nama meeqaatu nolaala xiqqaa yoo sitti dhufu ishee rabbi dhaba si haa godhu deemu asirraa gabaabadhu fooloo jettanii hin baalagatinaa shamarri bultii teessan boruutillee gaarii miti namaafillee gaarii miti siifillee gaarii miti siba haati xiyyatama kalee sanii sii jedhu qoyime qoy nama namni haa dubbatu qoy dullina geessan nama sadii tofi isaan geessanii haa yaa qoy ingeeffadha hin dubbattanii waan kana dalaguun duratti waa nama eegasi namni garaasi nyaachuun duratti namni wayita du'e irraa iyyuu dura wayita jiru sirreessuu danda'uudha qabda Oromoo wayita namni jiru dhiiftee heegana fooloo nama guddifatti du'aa namaa fooloo gootan isin bar warra du'aa namaa fooloo godhu bar jiraa arrabsitanii
jiraa jibbitanii jiraa balaaleffatanii nama wayitiin iddoo fooloo gootan har'a fooloon isii meeqa meeqa nama jalqani kuma dhibbaa fi wahiif deema wallaahi laazim Oromoo shamtuu tana isinillee waa dalaguun duratti uftaas gabbeessa eessa jira maal dalagaa jira jettee uf laaluun kee dirqama kijibina huffeen jaaladhuan dubartii amma itti hima nama kee yoo jaalatte geeffadheeraan. Akkasi culullee dubbadhu. Gizee takka jamii yeekoo mee leencoo waa. Culullee siimiti culullee leencoo xiqqoo gaafii xiqqoo hiiku. Ooyi kaa gaafati leencoo gaafii gaafattanii deebii si deebisuuf deema waan ta'eef carraan na biraan tara dhiisi gaafii gaafatte. Akkoo miti dhiisi boodaa turtan. Jamu galatoomni baay'ee dubbachuun barbaadu waan dubbatamuu qabu